yaada mallase namara lagat ababo ko bakate kuwanda mamuda nama lama abba ko faada ko ette tumurre qoy ka yo min jale kinin dandenya bana gafikan ko tan afu Mani sekendi na kaban jirtu. Wah waru menjalat untuk kofara ka kan afto kofara ta untuk kofaran ka. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma gara tapha kan biraatti dabarree jirra. Taphni inni kun yellow line jedhama yookiin immoo tilmaamaan gaaffii deebifamudha jechuudha. Gaaffichis tokkoonsaa qarshii 50 jechuudha yoo deebisan qarshii 50 si badhaasisa jechuudha. Yoo dhabde immoo qarshii 50 dhabde. Kanaafuu nan jalqabu. Artistii Oromoo baay'ee jaallatamaa fi baay'ee beekamaa. Maaloo yaada mallase. Sirba si jijjiiru ababoo ko bakate yeroo lama qofa yaala eenyu namara lagat update namara lagat kuwanda mamuda malu nanga sirbicha malnaaf godha isa beeku qabda argadhu shisin kenna ande taadala gamechu ande namare funa arfe taadala gamechu taadala gamechu kenna wala kasif kenna taadala gamechu baay'ee beeku irraa kan kennu ranfadhe namara laggase baay'ee salphaadha hange kan uummata Oromoo jalatti ol ga'u odaa baay'ee salphaa ture hojii aartii keessa jira dheeraa furdaadha moodeliingis hojjechaa ture diraamaa keessas jira Samson eenyu Samson Mokan argatteetta bakka jiran isa dhufne Adama dha dhufne ka Adama waan ta'etti daba Oromiyaa maal yaa isa dhufte maal fakkeenyaaf namni isa dhufte siin jedhe Adama jettama waan biyyan irraa dhufe na gaafata taana Adama naka mana koodha Adama bira Adamas qaba garuu maal Adama irra ana Adama maaludha kafu ofibsitu yu Adama dhaan dhufe jettamu ofibsuma yaalewe ofibsitu yu maqaan koo akkasii kan hin dhufe magaalaa Adama dhaqa kasan jettuuri maaliif na ifatta lifu deebistoo Tole daawwattoota keenya marsaa sadaffaarra geenyeerra. Marsaan sadaffaa baay'ee cimti. Maaliif yoonaan jettan akkuma qarshii isaa cimti. Gaaffiin tokko qarshii 300 nama badhaasisa. Seerri gaaffii kanaa yoo wanta hin dandeenyedha ta'e naa darbuu jettee darbuu hin dandeessa jechuudha. Naa jalqaba. Amma garuu jalqaba. Kan mana you and nama kau pergi tahu kau. Ya,
fam. Biyya keenya keessatti kan argaman paarkiiwwan biyyoolessaa sadii sekoondii 10 keessatti tarreessi. Paarkii biyyoolessaa. Biyya keenya keessatti argaman paarkii Diinshoo, paarkii Baalee, paarkii Inde biyya keenya gaafa jedhan mitiire maanni re maanni sekendii maa qabaan jirtu 10 duwwaa inde 10 maan guutu kun waay inde irra deebi'uun qaba miti maanni waansa maal ture biyya keenya keessatti argaman paarkiiwwan biyyoolessaa sadii sekondii 10 keessatti maqaan deemuu sekondii paarkiin Awaash paarkiin jiraay paarkii Awaash, paarkii Diinshoo, paarkii Baalee. Argateera. Atau daanyaan murteessaa waan beeku qaba. Baalee keessatti argama Diinshoo. Diinshoon wayyoo dhugaa isbannaati yaada irratti malee sammuun koo achuma jira sammuun kee kanaafuu deebisa. Walakkaanaa kennamuu qaba miti. Walakkaanaa laatee naa kenni ka walakkaa. Walakkaa asii kutu. Walakkaa argattee tasiifatu. Walakkaa argadheera. Daqiiqaa 10 deebiste sagantii 30 tun taate. Sadarkaadhaan ka'ii osoo jedhamtee Qananiisaa Baqqalaa, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar keessa eenyu sadarkaa tokkoffaarra keessa? Maqaa isaanii irra naa deebii. Dhageesseetta. Maqaa isaanii irra naa deebii. Qananiisaa Baqqalaa, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar keessa eenyu sadarkaa tokkoffaarra keessa? Xurunesh Dibaabaa, Masarat Daffaar, Qananiisaa Baqqalaa. Shamarraniif hin dursa kenne. Shamarran lamadaas keessatti kan hubachuu qabu. Masarat Daffaarii fi Xurunesh Dibaabaa. Xurunesh Dibaabaa tokkoffaa, Masarat Daffaar Qananiisaa. Maaliif? Warruman jaalladhuun tokkoffaarra kaa'a kanaaf tokkoffaarra ta'an tokkoffaarra hin kaa'a. Qananiisaan jaallattu? Nan jaalladha dees tokkoon sadan isaanii tokkoffaarra ta'uu danda'u. Kanaafuu eenyu siifa ta'u? Xurunesh Dibaabaa. Akkamittiin kennaa? Maal godhi naan jettaate? Kun koo gaaffii nama badhaasisuudha malee koo baay'ee salphaa. Baay'ee salphaa. Akkanumaan bishaan waan nama dhuksisu natti fakkaata. Jireenya kee keessatti namoota iddoo guddaa kennuuf lama maqaa dha'i. Tokko, lama. Sekendii qaba. Sekendii naan hin jenne. Naan hin jenne. Tolu sekendii waan nama kennisiisu. Iddoo guddaa namootan kennuuf harmee koo. Harmee koodhaaf iddoo guddaan kenna baay'een jaalladhaan. Maappaan mana komata. Maaloo maal taatanii yaadee carraa. Lafatti galtu qopheessi. Maaloo jaarsi na ajjeesa. Maal baqaadhaaf abbaan tokko madhaama. Koo harmee kee. Harmee kee. Harmee koo abbaa koo maal ni gahe. Fakkee. Bakka isaan iddoo tokkotti waamamu maayineti. Nama lama abbaa koo faadha koo jettee xumurree. Qoy kaa yoomin jedhee. Yookiin hin dandeenye banna gaaffii kan kootti naaf. Siifi maal jira? Bakka guddaa kan hin kennuuf maatii koodha. Haadha koof abbaa koo jechuudha. Nama lama naaf kenname miti. So hin danda'a. Haadha kee abbaa kee? Eeyyee isaaniif iddoo guddaan kabaja guddaan qabaaf. Badhaasa Odaa bara 2010 dubartootaan artistoota cimtuu jedhamtee kan badhaafamte eenyu jedhamti? Abaaboo Orqana. Dhabdeetta. Sirriidha. Anis dorgomtuun ture yeroo sana yaadadha sirriitti. Abaaboo argite? Abaaboo Orqana. Kanaafuu nama wattee jechuudha reeti. Sirriitti. Kaayisaan sirba tokko naaf beekaa. Keessan jiru sirbi. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii baay'ee bareedaa ture kanatti akka irraa barattanis akka itti bashannantanis abdii qabna. Egaa qophii keenya irraa kanuma irratti goolabna. Yeroo biraatiin tapha biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Ammasitti nagaatti. Maltaatiin talaan birrii kana lafaan ammaa raayii sitti naan diddee kunoo kaafittee harka maradhuu taa'ii taa'iyyaa maal gurgureessuudhaa ji fayyaan hundaa jaarti ni dhufaam shir kan boorii daash akka irraa jettee boryoon fitemmoo nan jeebini
nan jibbini hannaaf liqii yoomuun deemuu nan ergini harraaf taphadhu sirbiime baankiin deemaa yoo tume kan baankii soo durduume badduun baasaa kottuume homaa sodaati fitikaa bittee sallaq fitikaa bittee Ambirri kana rakkatee fidee biiraatii bitee kitefoo bitee boreessan naqa birrii koo bitee maaliin godha naniyaa omii sololo qilleensi raasu naannoo fayaa shaggaako rakkataa bineensi nyaatu Aartiin Oromoo waan guddaa qaba warra nu jibbuut cabsuudhaaf gamaadiisa inneessaa cabaa jarroo fi dadhaba achi kutaa afuritti guyyaa tokko suma haa gosu suma asii haa gosu ana nangu kette deema kaamera yeroo jalqabaatiin naannoo keeti ifaan dafqa fuuleen kutii keeti takkaa margiin beeku namni ilaalu warra kaan hin argoone odeessiin argu ifaan itti baay'atee waan ta'eef jechaadhuma dubbisee akkuma filannoo Ameerikaa qomatti qabadhaadhanii qomattiin qabadhee nan dubbisee dhumarra gurbaan immoo yookiin waajjira guddaa keessa yookiin diyaasporaadha yookiin biyya keessa jira keessi hiriyoonni isaa birrii ji'a ja'aan darbee birrii 500 siif ergine fa'aa jira beektaa birrii Itoophiyaa salphatte dullatii tokko nyaattee buna tokko hojjette malsii ishee beebii ishee birrii lama ishee misi qabatee dullatii birrii 100. Sana booda gaafa naqee ol lixee humnaan isheen adiin naammas kootiin akkas isa siigaattuudha mastaawatiidha. Banadhee ol seenee keessa galu. Qawwiti. Iyyaa amma ibsaa bobeessitee gaafa argu nama diimaa as jala hidhatee horarii TV irraa jiru jechaa jiru. Inni qotee xaafii adii safaree. Inni lolee bakkee urjii qabatee. Inni baree ji'at birrii safaree. Yaasan lollee, yaasan qonnee, yaasan barree, yagonno isaa akka sareennaan. Harka walitti rukutaa fi. Anaa gosu giiftii koo, anaa gosu. Otuma nyaatamas, gotamas jalan. Anaa gosu. Marqichatu bishaanne. Lafee kootii na ijaaramtu Roomiyyaani dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaani jedhe. Abbaa koo guddisee koo abbaa koo. Eessa naqa si biraa eessa akkam na godhu? Eessa na laatti ofiin bu'aa? Guddisee kee humna humna. Jaarsi kafaramee jira. Wayyoo gatii kenna harkatti hafee abbaa koo. Yeedaloo bareechatte. Humbaa gatii kenna harkatti hafee abbaa koo. Yeedaloo bareechatte. Uffata daaree booddee agamee ani lubbuu dhabee fira nagatee gaafas na didee areera dadaanaa fuudhu dhabe muuda kamiitu garaa laaffisee arraba hojjisee. Waa'ee ho'iinsa qaamaatu barsiisutu waa'ee tempereecheraa maaltu barsiisu. Tun jeeqaanu naaf takkinani. Ati deebisi mucaan anan diddeeruma jeetta. Tempereechera qaama namaa maaliin safaru naan jedhe kubbayyaan jedhe. Which is known as that is called gajjata jirtuni kitabarra. Abalugo. Achi galagalee malgay. Mallattoo saallamee seera beektaa secondary sexual character araada ta'uu barbaade beektaa. Yeroo sana shamuzii taayitaanikii fayyadamu irraa jalaan naa bitee jaarsi. Dibatti itti ammas mul'atu ishee keessa maanii waan hin jirre si garagaltee itti godhe. Golbaalba. Kuchaa dhufee qaawwatii godhe yeedaloo adda addaa qabdi immoo bakka bakkatti boochi kun yeedaloo ajaa'ibaa kan qabdu jirti. Namtichi eessa lixee gaafa nagaan akkas gaafa galagalu shumburaa nyaachaa jira. Jeeliidhaanoo miiccadhee maafin biqiluu maluun koo kun bitaa kun. Mutaan roon gajjirtu xinnoo ishee Madagaskar fakkaatti kun. Abshir biqiltuu dhaabna duula biqiltuu geggeessu. Biqiltuu maal mataa kan dhaabdare? Gadi jettee nama dubbisuu sin barbaachisu mataan gaafa asii ol deemaa deemtu buuse. Gaafattee nama iyyuu waan nama dubbisaa jirtu fakkaata waan ta'eef rakkina. Naakanni maaloo hiyyeessa barni qabdi jaalaloo maaloo maal na daawwatta yaantaloo sitti machu
Meeshaan Tirees naa kenni naa kenni iyyeessas banni qabdi jaalaloo maalumaaf na dhawwata yaantaloo sitti maddi waan keessa koona waadu naa kenni yeroo gabaabdu yeroo gaafadhe maal naa keenyatti mokonaan hin jenne. Ilmi isaa biyya fagoo jira. Laaqana irratti kittifoo, ciree irratti kittifoo, irbaata irratti kittifoo, bakka wuskii warra gurguddaa kana beektaa dhiyoo kan hin maqaasaa dhagee jira warra birrii 10,000 wayii 20 kana dhuga ilmi isaa. Humna hin qabu miti ree. Intalli isaa isheen tokko ilma abbaa qabeenyaa ta'e iddoo ta'e tokkotti daldalaa wayiitti heerumtee jirti. Isheenii giiftii warqii mormatti godhattee gurratti godhattee harkatti malee godhattee akkaawuntii adda ofir 5 baafattee cheekii kana isaa deemti jaarsi achi feentii nyaateera reetaa chaarjii fitaayeera. Guyyaan gadde immoo isa dhugumaa jireenya koo keessatti guyyaa mudannoo du'aatii Hacaaluu sana. Jireenya koo keessatti daqiiqaa tokko osoo akkas gadi hin jedhin kan inni bulee jechuudha. Aan entertainment daawwadhaa yeroo dhiyootti fiilmii serious ta'an walitti fufaa ta'an fiilmiiwwan garaagaraa dhaabbataadhaan isiniif dhiyeessa. Akkuma miidiyaalee addunyaa kana irratti agartan isiniif dhiyeessa. Garuu kana gochuu dandeenyu yoo deeggarsi keessan subscriptionii keessan ol nuu ka'aa deeme mooraalii argatee aartiin keenya qixa aartii nama hundaa deema. Isa kanaaf gara miidiyaa televezyiinii waliitis ni guddata akka addunyaatti.